Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa soomanaa kutaa 9ffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Nama warra isaa osoo itti hin dabalamin waliin taphachuu qofaan maniijiin irraa ba'e hukumin isaa maali? Tan jetti yoo taatu balbaloonni gaafii tanaa namni tokko warra isaa kana wajjin taphatee itti qanana'ee qaama isii ka qaamni lamaan wal hin tuqin bishaan maniijii yoo irraa ba'e nama kana maaltu isarra jira? Tan jetti yoo taatu deebii gaafii tanaa yoo walitti qanani'uun walitti mamaxxanuun soomana keessa taate soomanni isaanii bade, garuu akka nama wajjin rafetti laalamanii kaffaaraan isaan irra hin jirtu. Yoo sababa qaamni wal tuquutiin maniijiin akkasitti irraa ba'e takkaa'u yoo qaamni isaanii lamaan wal tuqe afaanumaanuu akkuma nama wajjin rafeeti, kun balleessaadha. Kanaaf jecha kana kaffaaraatu irratti jira. Maaliif jennaan saalli lamaan wal tuqe. Saalli lamaan wal tuquun soomana malee ta'uu, yoo soomana irraa ala ta'e dhiqaan sirratti wajjabe osoo isin lachuu irraallee humaa baduu baate yookaan humaa bahuu baate, osoo isin lachuu irraallee humaa bahuu baate, yoo qaamni walitti maxxanuuf ka irraa bahu ta'e isaan lachuu wanni isaan irratti jiru soomanni guyyaa sanii bade, araarama rabbii kadhatanii qadaa guyyaa sanii baasu. Tabiraatiif namni haala ofii beeku walitti hin shokkifatu jechuu. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aanu tokkana jetti. Nama guyyaa ramadaanaa warra isatti ida'ame hukumiin maali? Tan jettu yoo taatu balbaloonni gaafii tanaa namni tokko ramadaana keessa yoo jaartii ofitti ida'ame kaffaaraan akkaataa inni itti nyaachisu nama tokkoon moo akkami? Tan jettu yoo taatu deebii gaafii tanaa kaffaaraa dura waatu jira. Maaltu jira? Barachuu. Waa sadeen irraa ta duraa gabra bilisoomsuu jenne, lammeessaa baatii 2 soomanuu jenne. Yoo dhiira ta'e yoo iidin itti dhufe malee, yoo dhalaa taates yoo heeydiin itti dhufte malee walitti raabdee soomanta. Ka itti aanu nama nyaachisu miskiina 60 kana 5 10 bakka takkatti walitti qabdee nyaachistus humaa takkallee rakkoo hin qabu. Yoo nama tokko wanni baatii 2 ka irra jiraatu taate nama 60 nyaachisuun akkuma itti isiif mijjaawe. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Sagantaa teenya irraa asumatti dhaabna. Haga hayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa fi tika Rabbiitiin jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.